Fayyaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fi fayyaa qabdanii barattoonni hundi keessanuu warreen YouTube chaanaal kiyya kan hordoftan. Karraan tana waan takka qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Innis maali? Akkaataa kamiin akka kitaabilee adda addaa kanneen barumsaaf isin fayyadan intarneeta irraa itti buufattan isaan isin garsiisuudhaa fi jalqaba maal goona seetanii Google keessa deemneeti lakkoofsa kana barreessina. Lama takka sadii barreessina. Achi booda tuqaa goona. Deebinee shan barreessina. 55 barreessine. Tuqaa erga goone booda dhibbaa fi takka barreessina. Ammallee tuqaa goona. Deebinee 25 gooneeti. Achi booda slash forward slash kana barreessina. Itti aansuudhaan index jenneeti dot php barreessinaa jechuudha. Lakkoofsa kana erga barreessinee booda maal goonaa sarchii jennaan Google irratti kun weebsaayitii akkanaa bareedaa kanaan nu dhufa jechuudha. Weebsaayitiin kun yookaan marsariitiin kun kan biiroo barnoota Oromiyaati. Weebsaayitiin kun kan biiroo barnoota Oromiyaati jechuudha. Wantoota hedduu of keessaa qaba. Wantoota isinirraa barachuu dandeessan kitaabilee hedduutu as keessa jira. Barnoota raadiyoodhaan dabaraa turan hedduutu as keessa jira. Ammallee kitaabilee duratti kan poolisii sirna poolisii duraanii illee ni jiranii kan haarayaa illee ni jiranii jechuudha. Yeroo kitaabicha weebsaayiticha kana yeroo bannu waan akkanaati argina. Fuuldura isaa irratti asitti jalqaba kan jedhu jira. Deebi'ee asillee kunoo maal kajuu haala biiroo barnoota Oromiyaa kajuu jira. Tajaajila kajuu jira. Teekst boks kajuu jira. Akkasumatti illee leeceelloo kajuu jira. Yookaan hidhaminsa ammallee asiin hidhaminsa kajuu fi wantoota biraa hedduudha asirratti argama jechuudha. Saniifuu nuti amma maal goona kitaaba wanni nuti barbaannu saniif dhufnee eessarratti hojjenne jechuudha. As kunoo teekst buuk kayyoo kana ilaalnee argitaniimi as gubbaarra teekst buuks kajuu jira. Bakka kana wanni jiru wantidha kitaabotii haaraa ammaan tana gadhiifamanidha. Yookaan sirna poolisii ammaan tanaa kana as keessa jira. Fakkeenyaaf mee Irreeyyootu inni ilaallee yoo akkasitti irra qaqqabne kitaaba kutaa takka, kutaa lama, kutaa sadii, kutaa afur, kutaa shan hunda nu agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf barataan tokko kitaaba kutaa shanii yoo asirraa buufachuu barbaade maal godhaa kutaa shanaffaarratti akkasii gad tuqa jechuudha. Haala saniin kun kitaabilee kutaa shanii kan yeroo ammaan tanaa barattoonni keenya itti barachaa jiran haala kanaan isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf mee barnoota afaan Oromoo kun as jira. Barnoota afaan Oromoo kutaa shanaffaa as jira. Mee fakkeenyaaf kitaaba kana buufnee haa ilaallu asirratti argattu jechuudha. Yeroo kitaaba sana argattu maal nu godha jechuudha. Deemeeti kitaaba afaan Oromoo kutaa shanii nuuf banaa jechuudha. Kun haala kanaan nu banaa kitaaba afaan Oromoo kutaa shanaffaadha. Haala kanaan nu bana jechuudha. Saniifuu akkasitti kitaabicha dubbisuu dandeessanii yookaan kitaabicha dubbisuu dandeenya. Kanarraa kan hafe kitaabilee hundaa'u bifa kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Yoo barbaannes kitaaba kana asitti dhuma kanarra kunuuti mallattoo daawunlood jettu jira laal. Olii kanatti as kunoo mallattoo daawunlood jettu jira. Bakka kana mallattoo daawunlood jettu sayyootu inni haala salphaadhaan kitaaba kana gad nu buusuu eegala jechuudha. Kunuuti ammoo. Notifikaatiin jira asitti seef godhi nuun jira. Deebinee warri koompitara fayyadamnu as seef ta'etu tana tuyna. Seef ta'etu tana yeroo tuyne haala kanaan kitaabichi kun achirratti seef nu ta'a jechuudha. Haala kanaan amma kun kitaabni as gabbu'ee jira. Deemnee fooldara bakka inni itti bu'ee laallannaa jechuudha. Kun asirratti gabbu'ee jira. Bakka daawunlood jettu tana bira deemnee achirratti eegatu inni booda
kitaaba ammaan tana gabbayyaa kana san ni argannaa jechuudha. Kun daawunloodii gubbaa yeroo tana to'ine kitaaba amma gabbayyaa san yeroo akkasii irratti to'ine fooldara bakka inni kitaabni sun dhaqee nuuf bana. Kun as dhufee afaan Oromoo kutaa shan kayyuu as dhufee asitti waan amma irratti tuqee akkasii bane maal arganna jechuudha. Haala salphaadhaan kitaabicha kunuu asitti gannuu bu'eeti argannaa jechuudha. Haala kanaan kitaabilee barbaadan hunda isaatu barattoonni buufatanii itti fayyadamuu dandeessan jechuudha. Wanni biraa wanti baay'ee barbaachisaa ta'e kan kitaaba websaayitii kanarraa argannu ni jira. Innis maali? Fuulota kana bira yoo dhuftan leecceelloo kajoo kanaa jira. Leecceelloo kajoo kana keessatti wantoota adda addaa jira laalas kitaabilee barnootaa kajoo jira. Sagantaa pilaazmaa kajoo jira. Sagantaa raadiyoo kajoo jira. Waa hedduu jira. Saniifuu as kitaabilee barnootaa kajoo ka tokkoffaa kanarra yoo to'ine kitaabota poolisii duraanii keessatti itti fayyadamaa turre kan yeroo gabaabaa dura jijjiirame isa nuuf fida jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun kitaaba kutaa takkaa fakkeenyaaf yoon tuqe kitaaba kutaa takkaffaa kunoo ka duraanii ka ammaa osoo hin ta'in haala kanaan nuuf fida jechuudha. Kun asitti afaan Oromoo jira, barnoota herreegaa jira, sirna gadaa jira, saayinsii, Amaarinyaa akkasumatti illee hisaab timirtii warra afaan Amaaraatiin barataniif jechuudha. Akkas jedhamee fakkeenyaaf amma kitaaba afaan Oromoo kanarra gattu inni ilaallu kanarratti yeroo gattu inni mee akkamiin nuuf fida? Wal ilaallaa kun kitaaba afaan Oromoo kutaa takkaffaa ka duraanii irratti yoo niin gattu haala kana nuuf fida jechuudha. Haala kana yeroo isin nuuf fide kun as daawunlood as PDF waan jiru jira jala kana jala kanatti daawunlood as PDF waan nun jedhu jira. Bakka kanarratti gattu inni jechuudha. Haala salphaadhaan kitaaba daawunlood nu godha jechuudha. Yookaan nu gannu buusa mee irratti inni ilaallu kunoo kitaabni daawunlood achi godhamu jira. Kunoo ilaala gubbaa kanaan godhamu jira. Saniifuu deemnee maal goona jechuudha. Haala salphaadhaan yeroo kitaabni achirraa nu bu'ee booda gabbuufannee ilaallaa. Sakandii hanga takka dee'ina. 10 seconds are left. Sakandii shaniitu hafee nuuf buusa jechuudha. Okay, kunooti. 0 sakandii dannuun jee jira. Kunoo ol deemnee maal goonaa mallattoo tanarratti hogguutu inni booda kitaabichi bakka inni itti deemee nu bu'ee deemnee ilaallanne jechuudha. Kunoo asitti mee kitaaba isaan bannee ilaallu. Yeroo bannee ilaallu kunooti asitti kitaaba afaan Oromoo ka poolisii duraanii keessa jiru. Barumsa ammaan tana osoo hin ta'in ka duraaniiti kuni. Okay, kitaaba afaan Oromoo ka poolisii duraanitti baratamaa ture kitaabni kuni. Haala kanaan kitaabicha argachuu dandeenya jechuudha. Kitaaba barbaadan hunda asirraa buufachuu dandeessanii. Mee ammallee gara weebsaayitii saniitti deebinee kitaabilee biraa ilaallu. Fakkeenyaaf asitti leecceelloo kajuu jennee kitaaba barnootaa jennee kitaabilee barnootaa jennee kitaaba duraanii fakkeenyaaf ka afaan Oromoo kutaa ja'affaa yoo ilaalle amma kunooti asitti kitaaba kutaa ja'a akkana nu bana. Kun akkana jira. Isa kanaa jecha saayinsii Amaarik Grade 6 barnoota hawaasa kitaaba barataa kajuu jira. Kun asillee lammummaa jira. Gadaa jira. Saayinsii wal simataa jira. Akkasii kitaabileen hundi haala kanaan jiran jechuudha. Akka tasaa ta'e kitaabni afaan Oromoo kan kutaa ja'affaa kan duraanii as keessa hin jiru na fakkaata. Mee ammallee as irratti haa deebinu kitaabilee barnootaa kan jiru irratti deebinee fakkeenyaaf kutaa saglaffaa haa to'inu. Asitti kutaa saglaffaa irratti haa to'ine nuuf banaa kun kitaaba kutaa sagalee kan duraa Amaarinyaa ቋንቋ timirtiidha jira barnoota afaan Oromoo jira. Saniifuu kitaaboleen kun ammaan tana Itoophiyaa keessatti tajaajila irra jiraachuu baatan illee wantoota hedduudhaaf nu fayyadan jechuudha. Mata dureelee hedduu ofirraa qabanii kitaabilee kanneenis dubbisuun gaariidha jeetii yaada. Kana fakkaata. Wanti biraa wanni baay'ee baay'ee barbaachisaa ta'e jechuudha. Kan barattoonni hundi keessanuu ni jaalattan yookaan isinitti tola jee kan hin yaadu kan anillee itti gammade sagantaa raadiyoo kan jiru.
baay'ee bareedaadha. Sagantaa raadiyoo jedha. Mee isin hundinuu seentanii ilaaltan jeetii yaada. Kunoo sagantaan raadiyoo kun barumsa raadiyoodhaa kan nuti dur barachaa itti guddanne ijoollummaa teenyarraa baay'ee bareedaadha. Barumsi raadiyoodha. Baay'ee namaaf galaa. Bifti itti sirna barumsaa san barsiisonni fi hojjettoonni yeroo sanii itti dhiyeessaa turan baay'ee kan nama hawwatudha. Fakkeenyaaf kunoo mee sagantaa guyyaa kana deemaa ture ilaallu fakkeenyaaf roobii qayyoo kana yoon irratti tuqe eh, jalqaba muuziqaadha qabaa wanti kuni akkasitti barnoota yeroo eegalu muuziqaa dhageessisaa muuziqaa san booda barnoota tokko jira ammallee muuziqaa biraa itti aana haala saniin oofaa isin yoo barbaadan daawunlood gootanii dhaggeeffatan kun asirratti akkanatti tuyxanii daawunlood mallattoo jettu tana yoo tuyxan wanni kun isiniif gabbu'aa. Mi'aan asirratti kan hin gabbusee jira laal barnoota raadiyoo jee fakkeenyaaf karoobiidhaa kana buuseetiin jira. Mi'a asirratti waliin ilaallu fakkeenyaaf. Eh, ok. Kunooti kunoo sagantaa kana mee waliin ilaallu. Kunoo barumsa kun sa'aatii 8:42 akkas deema. Garuu haalli adeemsa isaa jidduudhaan maal fakkaata? Sirba tokko dhiyeessaa, sirba booda barnoota biraa jira, ammallee sirba biraa jira. Akkas adeemsi isaa hundumaafuu as dabarree xiqqoo dabarsinee yoo ilaalle barumsa arganna jechuudha. Ayyee barattoota jidduu kanatti sagaleen wanni osoo isinii galuu qaba. Sagalee isaa irraa hin dhaamsatin jira. Sababni isaatis koopiraayitiidha. Koopiraayit kileem waan jedhamu jira. Viidiyoo kana yuutuub irra waan hin ol baasuuf jecha viidiyoolee kanneen abbootiin isaanii riippoortii namarra godhanii saniif viidiyoon kiyya yuutuub irraa gabbuu danda'a jechuudha. Saniifin sagalee aan cufaa. Isin ammoo deemtanii weebsaayitii sanirraa kallattiidhaan dhaala sirni barumsichaa itti dhiyaatu dhaggeeffachuu dandeessanii jechuudha. Akkasi. Ayyee kana fakkaata. Akkasumatti barumsi hedduudha jira. Barnoota afaan Ingiliffaa jira, afaan Oromoo jira. Mee dabarsinee ilaallu. Haala kanaan barnoota adda addaa deemtanii barattoonni keenya irraa hordofuu dandeessanii isiniin jedha. Keessaa hoo shamarran akka gaarii irraa fayyadamuu qabdan. Maaliif hojii keessan hojjetachaa silkii irrattis ta'ee bantanii erfoonaan dhaggeeffachaa barnoota afaan Oromootii fi kanneen biraattis hordofuu dandeessanii isiniin jedha. Walumaa galatti weebsaayitiin kun baay'ee baay'ee natti tolee jira gama kiyyaanii. Mee isinillee deemaatii haala namaan isiniin jaa kanaan laalaan isiniin jaa. Wantoota biraa waa hedduu as keessa jira kanneen barattoonni keenya deemtanii laallachuu dandeessanii isiniin jaa. Hordofuu keessaniif baay'ee galatoomaadha. Irraa illee fayyadamaan isiniin jaa. Turtii gaarii.